kabajamtoota daawwattoota wiirtuu keessan School of Language an Abdurrahman keessan jedhama. Har'aan tana magaalaa Finfinneerraa kaanee godina Arsii keessatti argamna. Iddoon godina Arsii itti argamnu kun aanaa Digaluu fi Xiijooti. Har'aan tana wanti sababni gara kan dhufneef mucaan tokko kan umriinis baay'ee ijoollee ta'e barataa kutaa 9 kan ta'e yaaliidhaaf yookaan immoo jaalala artistii jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa qaburraa kan ka'e siidaa Hacaaluu Hundeessaa dhakaa uumamaa laga kanatti argitan amma isin garsiisuudhaa deemnurraa dhakaa uumamaarraa siidaa Hacaaluu Hundeessaa bocuutti jira. Bocni kun already hin xumuramne. Kanaafuu yeroo siidaan kun goolabame yookaan immoo xumurames isin daawwachiifna. Har'a immoo kan isin daawwachiisuudhaa deemnu siidaan kun sadarkaa maalirra jira yookaan immoo maalirra akka ga'e jedhee ilaaluudhaaf deemna. Kanaafuu nu faana bu'aa isiniin jenna. Baay'ee amazing yaadeetu mucaan xiqqaan kun warroota mootummaa caalaa dhakaa uumamaarraa siidaa Hacaaluudhaaf boca jedhee hanga inni yaale anis hin argine ijaanii wajjin arguudhaa deemna. Kanaafuu nu faana bu'aa isiniin jenna isin daawwachiisuu deemna. Ana Abdurrahman keessa. Egaa hordoftoota keenya akkuma jenne iddoo siidaan kun itti bocamu geenyee jirra. Garuutuyyuu haala nama gaddisiisu yookaan haala nama aarsu yookaan baay'ee irriteet nama godhuun hawaasni naannoo kanaa yookaan immoo horsiisee bultoonni naannoo kanatti ijoolleen naannoo kana oolan siidaan kun iddoon argitan kun maayikiidha. Iddoon kun immoo harkaa, iddoon kun immoo sammuudha. Harkaa asiin hogguu argitan. Cabsanii jiru. Boca isaa kanarraa balleessanii fuula irraa bocanii akka inni diizaayina namaa hin fakkaanne taasisanii jiru jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. An guyyaa jalqabaa fotoon naa ergamee argee akka fotoo irratti argee fi akka amma jiru kun garaagaraa jechuudha. Baay'ee haala isaa boca isaa balleessanii yookaan immoo siidaan kun akka nama hin fakkaanne ta'ee jira jechuudha. Asii maayikiin dura sirnaan hojjetamee jiru irraa cabsaniiru jechuudha. Warri naannoo kanaa kunin ganaan xumuramne haala kanarra jira jechuudha. Kanaafuu siidaan kun yoomillee taanaan yoom yaadannoodhaaf ni ta'a jechuudha. Keessattuyyuu namoota naannoo kana yookaan immoo hawaasa naannoo kana jiraataniif yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaatiif jedhameeti ka siidaan kun bocame nama ajaa'ibsiisa. Kun jechuun barataa naannootiin barataa barnootaan illee fagaannee akkasumas umriidhaan illee fagaannee barataa santuu bocee jechuudha. Maal yaaduudha kaayyoo qabaachuudha. Kanaafuu namni mootuyyuu haala diizaayina inni qabne kana fuula kanarraa maayikii kanarraa haala isaa bocanii jalaa diiganii jiru. Kanaafuu siidaan har'aaf iddoo kanatti argamnee daawwanne kana fakkaataa isiniin jedha. Hedduu galatoomaa isiniin jedha.